intala jabduu lubbuu sii baraartee difaa gootee ittiftee ifan bifti. Rakkoo shamara Oromoo irra baay'een namaa hin hubatu dubartiin Oromoodhaa dhiira Oromootiin miidhamti. Jaartii akka Taajuu Shurrubbee, jaartii akka Andaalom Gosaa, jaartii akka Joorjii Abbuufaa warra dhiironni mirga isaanii sarbanidha. Abdii Raggaasaa isii kana rakkisaa akka inni turee fi cinqaa akka inni ture ragaan takka takkaan gabbaa'u jira. Intalti tun goota ija barbadaa talubbuu sii hambifteedha. Dhalattuu eessaati? Maqaan Abdii jechuudha suuraa isaa feesbuuk irratti yeroon argu baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Dura suuraan isaanii dura humaan jedhu ture. Inni ammaa garuu gooftaa koo baay'ee tokko guggubatee mucaan. Na baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo namni miidhamutti baga jechuun dhugaa dubbachuudhaa fi amantii kamillee hin jedhu. Amantiin kamillee hin jedhu. Yeroo adabame waa'ee adabamuu isaallee waan beeknu hin qabnu. Bakka gara jabummaa akkasiillee hin qabnu. Garuu namni miiruma mataa isaatiin deema. Inni kaan immoo goota dha'edha. Dubartittii sana jechuudha. Badhaafamuu qabdii jedhu. Warri dhiiraallee akkas warri jedhan jiru baay'een isaanii. Warri durbaas akkas jedhanii. Bakka gootadha akkas gochuu qabdu. Yakkadha barbaayisee kun yakka baay'isuu jedhama. Akkas godhaachuu yakka amma mucattiin kun akkas gootee ishiis waan wanti qabaattu hin qabdu bara. Isheenillee to'annoo jala jirti. Adabbii ishiin fudhatti isheenis isheetti seerri waan itti muru ittuma muraa jechuudha. Nama akkanatti guggubanii ofii haaloon bahanii kaa seeratu waan miidhamte seera. Kana achi dhiistee deemta malee dhugaa dubbachuudhaaf akkattiin hin beeku garuu maaltu akka ishee gargaaree ishee jabeesse. Innaa viidiyoo tokko kanan arge jechuudha. Mucayyoon jechuudha. Ati mana Abdii Zeetii kanatti naqxe suni mucayyoo baay'eetti dhiyaannu jedhanii haasa'u warri tokko. Baay'ee amala kan qabdu, tasgabbii kan qabdu, maalii kan qabdudha. Ishees waan isheen miidhamte osoo addan baasiin warri kaan ishee irratti hin duulinaayyuu warri jedhanis jiru jechuudha. Innaa dhugumatti namni kamuu hammamuu osoo miidhameeti nama sana biraa dhiisee deemuu malee akkas godhii deeffadhu wanti jedhu hin jiru. Dhiirattis dubartiittis. Dhiirattis dubartiittis akkattiin deeffadhu warri jedhu hin jiru jechuudha. Amma namoonni baay'een qosa fakkeessanii zayitii itti naqi. Zayitii anu komantii koo jalattoon baay'ee argeera. Zayitiin hin jiru. Zayitii itti naqxu zayitiin hin jiru. Jedhanii na jalallee deemanii akkanatti barreessu dhugaa waaqa argitanitti isin jechuudha. Innaa ani maalan du'e yakka hojjedhamoo indee ofii koos maaliif inni hidhaatti gala maaliif namas guba dhiiseen deemu hamma kana hundumaa kanan godhachuudha. Tokko kan lammatamoo warra gammadan jechuudha. Ankaraa kun gammadne hin gammadus warri siiftaanis namni tokko miidhamee yeroo dhufu hin gammadu maal na dhibeenaan waan godhe cubbuu isaatti fudhataa waan dalagee ofii isaatti gaafatamaa boriif ta'an aniyyuu bagasan jedhee anuu cubbuu hojjechaa jira. Anuu yeroo nama tokkotti murteessu cubbuudha jechuudha. Ani eenyudha kan inni namatti murteessu? Ani qulqulluu, ani cubbamtu ajaa'ibaatti. Kanaafuu hundi keenya wal qixa waan ta'eef ebeluutti waanuma murteessinu tokko illee hin qabdu. Ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas waanuma tokko dhugaan siniin jedhamni hundi kun cubbamaa mada bakka. Karaa mul'atus karaa mul'atiinis. Kanaafiyyuu abdii keenya Rabbi si haa fayyisu, Waaqayyo si haa fayyisu, araara siif haa godhu. Siif haa qabbaneessu, siif haa xiqqeessu. Yeroo mul'atu inni ammaa suuraan isaanii kun nama sodaachisa. Baay'ee guggubateera. Garuu Waaqni si haa maaru, si haa fayyisu dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kamuu humaa waan fayyadamuu qabu miidhama isaarraa. Namni bakka abdii bu'ee jiraatu illee hin jiru. Namni mana abdii jiraatu illee hin jiru. Namni qooda abdiidha kenname dhaqee fudhatu illee hin jiru. Kanaafuu yooma jiraate wayya hammaatus yaratus dubbatus arrabsus waan barbaade hojjetu illee lubbuudhaan haa jiraatu ga'a. Lubbuutti namni lubbuutti faradus hin jiru. Lubbuu namni ajjeesus hin jiru yoo waaqa isa uume ta'e malee. Kanaafiyyuu namoonni baay'een yeroo baay'ee dubartoota miidhamaa, dubartoota gubataa, dubartoota du'aa, dubartoota maal ta'a. Kanaafuu dhiirris akkas ta'uu qaba. Lamaanuu sirrii miti baay'ee sirrii miti. Dhiirris yoo dubartii miidhe sirrii miti. Dubartiinis dhiira yoo miite lachanuu yakkadha.
seeraan itti gaafatama. Dhiirri illee itti gaafatama. Dubartiin illee itti gaafatamti. Kanaaf wanti fakkeenyummaa ishee irraa fudhannu tokko illee hin jiru. Kana booda namoonni baay'ee wanta akka qoosaatti haasa'amu kun namni hojiirra oolcha bara. Gowwaan tokko galtee hojiirra oolchiti bara. Dhugaadha seete. Kana booda dhiirri nutti hirrisu, kana booda dhiirri nu tuffatu, kana booda dhiirri nu tuqu. Bakka zayitii mana isinii jira, waan barbaachisu, shugguxiin barbaachisu, waan guddaan barbaachisu, zayitiin jiraannan jedhu. Gowwaan deemte akkas goote. Amma intaloo tokko argitanitti yoo ta'e intaloo tokko waan ishiin jettu jaarsi akkasii godhuu dide hudhi, jaarsi kee maarsii godhuu dide hudhi kan jettu sun dhumarratti maaddi seetan viidiyoo ishii yoo dhageessan xabbasii guggubii jetti. Jaarsi akkasii godhuu dide akkas ta'uu dide xabbasii guggubii ela viidiyoo ishii dhaqxanii ilaaluu dandeessu baay'een keessan beektu hin hordoftu. Argitanii xabbasii guggubiin sun maal ta'e dhugaa ta'e kunoo erguma isheen viidiyoo kana hojjette asii kunoo abdii gubate jechuudha. Namni ila tokko jirti gowwaan waan asirratti haasa'amu dhugaa seeti galtee kan hojiirra oolchitu jechuudha. Waan haasa'amu waan miidiyaan kun qoosaa yookaan qoosaa fakkeessi ergaa dabarsu dhugaa seeti galtee hojiirra oolchiti. Indee maanan du'e maan darbeen jiraadhu. Indaan nama miidhuurra immoo ofuu miidhuu wayya. Bakka maaliif ofii kee miite bakka of miite nama miite. Garuu yoo nama miite nama sanallee miite namni sunis rakkata atis rakkatta. Maatiin keessa rakkata. Hunduu si faana rakkata. Namni nagaa argatu jiru. Bakka yoo of miite garuu of miite akkalas xumurame. Nama miidhuurra koo of miidhuu wayya. Kanaafiyyuu abdii aristee borisii waan gargaara malee dhugaa ittiin qoosiina bakka hingaa kana caala irratti deemaa hin jedhiinaani. Indaan yeroo akkasii gaarummaatti agarsiisuu qabdu. Yeroo akkasii isa durii dubbachuu illee hin qabdan. Yeroo akkasii lola isa dura wal loltan yookaas mufii isa durii dubbii isa durii as fiduu hin qabdan. Cabxitanii isa dhiistanii yeroo sana namummaan keessan mirkanaa yeroo sana gaarummaan keessan waan isin gaarii akkasiin namaa yaaddan baduu namaa akkasiin hin barbaanne du'a namaa akkasiin hin barbaanne yeroo sana mul'ata. Warri itti qoostan warri itti sirbitan jechuudha. Abdiin akkas jechaa ba'e abdiin akkas gochaa ba'eetu jarri garuu akkatti laafaniif akkatti azananiif akkatti gaddaniif akkatti gargaaraniif jedhama malee nama kuufetti dhaqanii irra hin deeman. Nama kuufe dhaqanii hin dhidhiitan. Akkasumatti amma kufee waan ta'eef irra deddeemuun hin barbaachisu. Iddoo kufetti namni kufnaan naa walolan namni yoo kufe iddoo kufetti nama hin dha'u jedhama. Kufnaan nama hin dhaane otoo jiru otoo dhaabbatu dhooftaa yoo kufe kufeera bakka nama kufe hin dhaan jedhu. Garabama abdii kufee jira. Kadhannaa godhaafi waaqayyo itti araaramu araara isaatiin haa ilaalu dhiifamaa godhuufi jedhaati ol ka'ee innumtuu fayyee waan baratus baratee hin deebi'a. Bakka waan kamiyyuu yeroo namarra ga'u nama barsiisa. Fatanaa dhattanii miti nama fattanaa itti miti qorumsa waan ta'eef qorumsa itti dhufe keessaa immoo waa barattee darbita waa si barsiisa jechuudha. Kanaafuu akka fayyuu kadhadhaafi.